Tole maamila keenya baga nagaan dhufte gara waajjira keenya maal si gargaaru? As kanan dhufeef tajaajila isin kennatan baruu barbaadee tanan dhufe maal hojjettanii isin? Tole maamila keenya nuti waan baay'ee hojjennaa isaan keessaa faddaalummaan hojjennaa waliin bichisiisnaa waliin gurgursiisnaa dabalata immoo waliin leenii fuusisnaa warra walii barbaade immoo waliin eegsisnaa warra hatu barbaade isin achisiisnaa dabalata immoo hojjetaa fi hojjisiisa waliin qunnamsiisnaati tajaajila kam barbaade keessaa. Tajaajila baay'ee kennitan kaa anillee amma fuudhuu barbaadee tanan dhufe as. Waaw waan gaariidhaan dhufte bakka nuti si fuusinaa amma kiraateriyaa yookiin ulaagaalee itti barbaaddu nutti mitoo rakkoon hin jiruuti nama barbaadde siif innee si fuusifnu. Tole nama na fuusisuu dandeessanii amma nama akkamii agartan anaaf? Nama akka ati barbaadde si fuusisuu dandeenya waan barbaadde nama akka ati barbaadde amma waan hundaafiyyuu ulaagaa tokkoon isaa nutti mime ulaagaa ati barbaadduun. Tole haa ta'u ulaagaa isaatis tokkoon miidhagduu ta'uu qabdi jalqaba irratti lammaffaa irratti immoo dheertuu ta'uu qabdi. Dheertuu gaafan jedhu meetira tokko walakkaa hanga meetira lamaa walakkaa ta'uu qabdi. Sadaffaa irratti kiiloon ishee 45 hanga 55 yoo ta'e gaariidha. Dabalata irratti foon hoo nyaachuu baatte gaariidha danda'ee bitu waan ta'eef. Jaaffaa irratti immoo raafuu kan jaalattu waxii garagaraan hojjechuu jaalattu ta'uu qaba. Enggak kak ulaagaan baay'ateera qoy mee jalaan babarreessa enggak qoy kunumtuyyuu. Maali nama nasitti fuudhame annatu fuudhaa miti kanaafiyyuu ulaagaan asitti hunda isaa naa qabe sittani ammas. Sigarramaa ulaagaan mana argeen beekuun baay'ate kanaafani nan barreeffadhaafani akkas yaala keessaa nan bisneeffani malee waan biraa dhufee miti natti meeshaa ammas dabalitu. Ulaagaan biraa maal sitti fakkaate kan manaan baane ta'uu qabdi manaan baatu. Eeyyama kiyya malee na eeyyamsiistee mana fincaanii dhaquu qabdi dabalata durba ta'uu qabdi durbummaa ishii marmaramuu qaba. Sadaffaa irratti kanaan dura kan cikii hin qabne ta'uu qabdi. Afuraffaa irratti immoo bilbila ammayyaa kana tachi iskiriinii immoo maal jedhan kana akka nama hin qabanne ta'uu qabdi. Yaa ta'u garuu ulaagaan kun hin baay'ate yoo didamillee inuma sii tottolchina malee faafrikumatti. Wayi kanan jedhan. Si maal si galchana mana naan barreessitu waan as hin jedhe hin fudhattame ta'e si waan kafalaa maal gadal baatii kun naa qabe waan asitti hime. Tole naa kaffalta dirqama keeti jaalattee naa kaffalta sitti fakkaate amma hundaafiyyuu amala keenyatti hime isas qabachuun qaba waan ta'eef asirratti. Waa'ee amala kiyyaa maal si galche abbichi naa gaafatu moo sitti na fuudha moo si neeruma sitti fakkaate abbichi naa gaafatu si maal si galche waa'ee amala kiyyaa. Akka obboleessa koo kunuun seeruma hojii mana kiyyaati. Ati ammasitti as teessee hidhamuu namni akkasii amma dhufutti kanaaf natti hime waan ta'ellee ati liisti bakka hojjettuu fi hojii kee eessa akka jiraattu natti hime. Ani ulaagaa kiyya sitti himeera inni qofti sigaa kanarraa kanaaf immoo niitii kenna fuusista moo obboleettii kenna fuusista maalaaf na gaafatta waa'ee ulaagaa waan na biraa. Tole gudi akkamitti iddoo hojii kiyyaa dhuftee na daffarta jaale maa inni kun kan shalabbeen. Raaggi ani sin daffarre akkas naan jedhin maalaaf na gaafatta egaa waa'ee kiyya ani waan nama fuudhuu barbaadu sitti maddeera miti waa'ee kiyya maal si cannaqeeti na gaafattoon. Raaggi kee narraa bahe adaraa seera dafi narraa bahe warri deeni poolisiitti hin dawwaladha akkamitti iddoo hojii kiyyaa dhuftee anatti taphatta maal jechuudha. Hin bawoon jedhe maal fedde tajaajila namni kamiyyuu argachuu qabu argachuudhaaf mirga qaba waajjira kanatti si kaffalee tanani hin bawu waan barbaaddeef itti. Yoo ba'uu diddeemmaa waan fedhu sitti agarsiisa asuma keessatti hammatan. Natti agarsiisi kan waan ati fiddu laaluu tan barbaadaa miti fidimee waan fidde himmati dhiiras sin laalaa sitti. Sirumaayyuun taabbattaa iddoo hojii kiyyaa dhufte qoyatumti sina waa qaba. Mee akka duraa sanitti taabbatamu qabiilma haara gadi raawwate baay'ee simma mana kiyya. Maaloo gooftaa kiyya dhiifama naa godhi nan balleessa lammaffaatti hin deebi'u ishii balleesseera na dhiisi kaa dhiifama naa godhi. Hin deebitaa tamma hojii akkanaatitti lammaffaa dhufteetu na jeeqxaa. Dhugaa siin jira lammaffaa hin deebi'u bakka ati jirtu lammaffaa kotteen kiyya hin ga'u hin deebi'u lammaffaa dhiifama naa godhi tokkotti kana. Jedhe amma komishinii kiyya fide amma birrii 500 fide amma daddafe amma sa'aatii kiyya na harkaa gubdee kana. Tole kunoo nan kaffala birrii meeqa ta'u 500 jette kunoo hoo fudhadhu.